Allah bakka nuuf qabadhaa sagantaa keenya hawaasa keenya kan magaalaa Calgary jiraatan sagantaa dhiyeessii yookaan eebalbii obboleessa keenya Abdulkariim ELEMOO qilxuudha irratti argamtanii yaamicha keenya kan yeroo gabaabaa fudhattanii sagantaa kana bifa eeggamneen wajjin tolchuu keessaniif bareechuu keessaniif galanni keessan guddaadha galanni keessan dachaadha isin jenna harkaan haadhawa kanaaf sagantaa keenya keessatti akkuma aadaa keenya du'aayilaan eegalla achi boodammoo namoonni maqaa keessan isin waamu daqiiqaa lama fudhattanii ergaa gaggabaabaa waliif dabarsinaa akkasitti sagantaalee keenya walduraatuu bakka geessan jechuudha. Hunda caalaa wanneen isinitti dhaamu guyyaan kuni guyyaa qeeballiiti. Guyyaan obboleessa keenya itti qubsiifnu waliin mari'annee hawaasni keenya kan magaalaa kana jiru sadarkaa koominitii Oromootti waliin mari'annee waan dandeenyu goonu fuuldura keenya jira jenneeti ol abdachiifnaa dhugaas walitti himna. Har'a immoo obboleessa keenya simachuudhaaf dhiyeessuudhaaf ni jirra jennee abdachiisuudhaaf kan qophiin kun godhame akkasuma gaa ELEMOO qilxuudhaa goota Oromoodhaa kalubbuu laman deebiin kennaa caaltu Oromoodhaaf wareege Oromoodhaaf kenna. Ilmaansaa obboleessa keenya kanarraa kan agartan kan isaa daa'imaa dhiisee saba Oromootiif gabrummaa Oromoo hiddaan buqqaasuudhaaf Oromoon bilisa taatee nam tokko bilisa ta'ee dhalate bilisa ta'ee akka jiraatu lafa sarratti lafa isaa ifii bulfatee qabeenya sarratti abbaa ta'ee nama ta'ee mataa ol qabatee akka jiraatuuf nama yeroo jalqabaatiif rasaasa duraa bifa jaarmayaatiin alagatti dhufaase. Nama yeroo jalqabaatiif hawwee haaraa kilaash Afrikaa nage jechuudha. Isaa fi fakkaattonni akkasaa. Kanaaf guyyaan kun lubbuun jiraattanii carraa ilma gootaa kan eegaan dhaladheerraa yookaan isinillee eega dhalattanirraa maqaa isaa dhagaa turre dhiheessuudhaaf simachuudhaaf carraa akkam akka qabnu ani beeku. Carraa akkanaanii deema jeetii sin abdatu. Kanaaf hawaasa keenya baga nagaan nu dhuftan baga nagaan obboleessa keenya illee nu dhufe itti aansuudhaan hayyichi keenya manguddichi keenya abbaan keenya Abdallaa Suleedhaa sagantaa kana eebbaa fi eebbaa booda haasaa gabaabaa godhee yeroo bijee nu eegala sagantaan keenya itti fufa obsaan nu dhageeffadhaa isin jenna jiraadhaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبريك وجعل يعني بطن دنت وجعل دم بتشورات بطن دنت ربي قالني حاجة وخلي وبريك سخين خنا والمقرسيس والرئيس في دلة حاجة ومن الجان نمني نما يفيت في بكم نحن ما يفين جان نمامت يعني النبيت أتفق الناحية نمني نما يفيت بروحين كنين نمامت حنا ما يفيت في بكم نمامت خلافو أباني ثاني كبيتني بكين جروب أكين تدلقني بيتا ربي نزاق أبوان إني جمع رسم بكان يفاتو ربي بكان يفاتو ربي نزاق أبوني دندا ورموتك هاون ربي والحابيسي جو أرمون توقو تاتي والتات والله ربون تكنجو أرمو بتامرقات والهاجب تطلع تقرأت ربي هاديبي نما كي يخالا جرو مرا خبكل جرو مرا ربي ربو هاباس ربي والحابيسي دوبا كساني تتي جبات مبرباتشسا يا أولي يلقي جبية ترى كيس أرمو وعدنا متى ونينا عارف ونينا رفجي سلة يودوكا برباد نمروي في الماني في إيسه أبيني خيسا كاديرة قاعدة تسول عالم عاقلة بيخات
ilmaan ifii dhiisee uummata Oromootiif ruuhii baasisan isaa dhufa jechaa hoggadaga namni kun hange kun dhufuun ana Oromootti xiqqeenya na biratti yoo dhugaa barbaada bakka dhaabbatan akka dhabanitti dhufuu qaban namni nama ifiitiif hin dhukkubne namaa miti kan nama ifiin jaalanne namaa miti kanatti akkas jedhe rabbiin izaa qabuga isa kana dhufaa qubsiisu jaalli keenya ajaalan dubbatee jira arra simannoo isaati yoo rabbi biraa taate qubsiisuuf kana daran tokko qabanatti nabda waan danda'uun qubsiisuu qabna akkasitti beeka abbaa isaatiin jammaree gootuuwwan keenya hani qabsoora tuqbe mara fuulli rabbi itti haa tolu isaan warra jannataati rabbi itti haa tolu laakiin waan isaan itti dhuma san nama bakka anga'u rabbi nu haa godhu aboo nama rafee miti nama dammaqee lafaa ka'e rabbi nu haa godhu yaa bolee lan nama dhiigan qabne nama dhiigan qabne natti fakkaatti an Oromoo nu gallaale dhiigni isaanii sossoo akkas ta'uu hin qabnu jajjabaadha jaarama odoo jaarmayni jiraate namni hajji kun hin dhufu akkuma ayyaanan jeetti ha qabeenya qabu ha warra qabu ha ilmaan babbareedoo kanaa kana qabu lakki Oromootuun bu'aa jedhee biyyaa bahe osoo mangistiin Hayila Sillaaseedhaan hin seensisin kilaash isaatu Yaman irraa seensise kilaash nama akkanaa kana ha if kenne biyya ifiitiif saba ifiitiif jee isaan rabbi warri gartee fuulli rabbi isaanitti haa tolu laakiin ilmaan isaanii quba qabaatu nu barbaachisaa harman isinitti dhaammadhaan baga dhuftanii galatoomaadhaan duraan inni isinitti himadde ani guyyaa gammachuutu fi guyyaa rifachuu dubbiin danda'u qabiyaati arra haddii maleedhaan gammadee dubbiin danda'u kanaaf jecha asumarratti isinii dhaabaa jabaadhaadhaa fuula duratti dhiira ta'uu nu barbaachisa qabsoon teenya ganaadha yaa ilmaan Oromoodhaa nuti ganaadha hin bilisoomne xiqqisoo hanga qaawaliin gootu waa garre malee jabaatu nu barbaachisa qabsoo irratti tokkummaarratti namni biyya qabne namaa miti biyya alaa keessatti hin tolu biyya keessatti hin tolu gabri ni beektani gabrummaa jalaa akka baanu wanni jabduun tanii isintti dhaammadhu tana harka wal qabadhaa jaaramaadhaatti qophaaya qopheedha nama barbaachisa fayyaa tahaadhaa galatoomaadhaa kan Oromummaa ifii beekee yaamnan dhaga'ee dhufe hundi keessanuu galatooma سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله يا عزيز يا كريم يا الله بابا كينيا سينا ساتي سويا تو كورا دبنا هركي سينا مرو تبوغا في ميتي ديجا اتحاد سودان اوبين تو نكمي تكا اوبويتي كندي سال كوريدر كينيا جمال دقيقة لما في إبسانو قولني أشين بودا مو أكو سكان تيفلت تفوفنا جمال ناريسا يا رودرات كلام بروفلر لما تقول أبدا يا سورا normally nama stedati kamaji hundi ke sambaga na jan uftani uya rahun uya sena kabesa ilma butu cakenya ilma ELEMOO itu Abdul Karim Simannaa jechuudha magala Calgarytti kun Simannaa namale qophii guddaa fuulduratti qopheessuudhaaf niyyaa qabna jechuudha sagantaa kana yeroo gabaabaa keessatti waan ta'eef xiqqoo namoonni hedduun dhaga'uu yookiin guyyaan kunis guyyaa hojii waan ta'eef namoonni hedduu argamuu dhabame jechuudha kanaaf sagantaa guddaa ummata Oromoo hunda yaamu kan qophaa'u ta'a inshallah yoo rabbi jee hundaahu baga nagaan dhuftanii yeroo gaarii qabaadhaan jaa galatoomaa
اتيان سوداني يروح داهو بكا دبرتوني هنجري كلا نكجو يوسان كل وان جسنوني بيتن يوسان تيوجرا نندا بوجي أنا بقول وين لقيه وركله أقولتين تينيا زارا عثمان دبرتو تنا مكايا برا نوري سيتي زارا تينيا نوري سيتي دبرتو تكينيا زارا نافيرا Jirra. Baga jiraatan. Ani hasa berdemu. Ga bikalia shankor jitu ani hasa ongur. Malif alia shankor wobo ganama nama amalle wobo ELEMOO qilxuutti ante. Isi waan taateef karaa biraatiin keessummaa Kaalgaariiti. Isiifin bika gadhiisa itti aansee ammallee adeetiyaa hamartii waaleetis yaadasii ibsachuu qabdi. Kana woboon as keessa nama tokko qofaa miti namni qabrii ELEMOO qilxuu dhaqee harkallee nu keessa jira. Fakkeenyaaf Oromiyaan gaafa biyya dhayne qabrii ELEMOO qilxuu nama dhaqee ziyaareerraa takka. Tanaaf isillee daganne Aaliyaa Shankor dhiyaadhu welcome. Ayyee dhugaa galatoomaa hedduu ulfaadha. Akka carraa ta'eetiin simannaa keessan tana irratti argame dhugaa hedduun gammadee galatoomaa. Akka dubartii takkaatti illee naaf heeruu keessaniif illee isin galateeffadha. Dubbii wabootuni waboo tana gaafumaan hiikkadhee galisanii lafa kaa'ee galee beektu waan bakka hin gahin adeemsarra jirtu takkaan bakkuma sanii dhaadachaa oolulleen akkuma aknatti jijjiirti. Waboon ammoo bakka na buutee jirtu haga taatee dhugaattuma jirti waan jiruun qaba. Galatoomaa maqaa saniinillee na kaasuu keessanii fi wanni guddoon irra dhugaa fakkii Oromoota Kanaadaa tanaan gammachuu hedduu qaba. Akkaan dhufee namni sottaayin dhufee faamiliitii yaasdiree mootii yaasdiree laaluufiin dhufee sagaleen xiqqaa mana jirti dhiifama. Dhiifa biyya tanaan na qabeensi akka nasiibaa faamiliitii yaasdiree mootii yaasdiree isiin laaluu dhufee hogguun dhufu asii keetiin Edmonton illee dhaqe. Namoota hedduun harka warri Edmonton fide sponsoraan jechuudha. Ijoollee faamilii qabsaa'otaa warra qabsoorra rakkatan warreen rakkatee dhugaa hidhaallee bara dheeraa ture warra akka araarsa obbaa humnaa kaan dhaqeellee ilaalee hedduun gammade dhugaa Oromoota Edmonton irraas. Ammallee fakkuma saniiti isinillee godhaa jirtanii har'a akka carraa gaafa obboleessi keenya ilmi hangafticha keenya ELEMOO qilxuudhaan haala tokkicha Oromoo jedhee dura qawween akka naftanyaa dhuftu akka amaara dhuftu Oromoo ana tokkicha Oromoo jedhee dhufaase. Har'a lubbuun jiraatee inni ofillee ilmisaa jiraatee du'aan du'aa ilmoo dhaluudha jedhanii akka carraa ta'e ilmisaan hojjettu argama. Kanaaf rabbiif galanii haa ga'u alhamdulillah hin jedha. Wanni inni guddoon an dhaamachuu qabu takka Oromoo dhugaa feetu nuti akka badaa keessa jirra. Amma Oromummaa kana namni waliif hin kaane. Dhiifame waan isinitti illee dheeradde tan anuma quuxii yeroo hunda salmaaf hin dubbachuu qabne. Oromummaa kana namni waliin kaane Yohaanuu walirraan fudhatu. Oromoo ta'uu amma fakkeenyaaf Arsii malee Oromoon taatu, Shawaa malee Oromoon Wallagga kutaa hundi Oromummaa kana namni kanneen rabbii kanneen waliin uumaman dhiiga namaa kana keessaan neetu. Garuu akka hayyayaatu qabda. Yohaanuu waan jeeqoftiin ta'uu qabdi. Ammoo inni Oromoo jidduu mul'ataa san akka siyaasaatti abbaan barbaade waan fedhetti haamanu mirga isaati. Amma fakkeenyaaf akka siyaasaa mataa xiyyaatanii deeggaruu qabu.
garuu akka Oromootti toltuu yaadu qabna waan joon qaba. Diinummaa waliin qabna. Dhiiga warra fi garii liqimsanii garii tufan jette Oromoon. Yoo ilaalchi siyaasaa adda qabaannillee hawaasummaa irratti Oromummaa irratti walii galuu danda'uudha qabna. Aaraan itti keessaa warri biyya jiru wal qaba hin jiru biyya keessa. Wanni kanaa gosaa gandaa amantiin addaa wal fuudhuun hin jiru hin dhagawantu. Yoo gaarakummaan as jirtu xiqqootti gadi mirteen beekan biyyaa yeroo dheertuudhaan deeme sanillee waan hin odeessarraa gahaa odeessan qabu. Garuu Oromoonni biyya faranjii haras qaxxaamuree biyyaa beeku rakkoo guddoodha qabna. Akkaanan yaadatti yoo yaadne wal diinoonfachuu yoo waan hin deeggarre wal diinoonfachuu sanfirraa hambisuu qabna Oromoo. Akka sabaatti nuti biyyaa baanee jirra moo biyyaa beekun. Hegeree boruu ilmaan keenyaatiif yaadu qabna. Yoo amma bakka jiru jaaramnee waan biraa yoo hanqatte akka koominiitii Oromootti akka hawaasa Oromootti jaaramnee eenyummaa keenya aadaa keenya ilmaan keenya barsiifna. Ilmaan gurraachaa kun jaalatee amma ani beeku gurraacha hedduu yoo jiraate Ameerikaa fa'aa gurraacha hedduu nu bira jira. Warra bakka irraa dhufu hin himanne warra bakka dhaloota isaanii hin himanne meeqaa jiranii Afrikaan Ameerikaan siin jira. Asal isaanii beekan jechuudha. Nuti illee amma haalatti jirru kanaan bifuma saniin deemaa jirra. Yoo ammoo jaaramnee ilmaan keenya aadaa keenya amantii keenya eenyummaa keenya afaan keenya barsiifne dandamoota qabna. Kanaafuu akka hawaasummaatti yoo siyaasaa wal dhabdanillee ta siyaasaa keessanii obboo hawaasummaa dhuftan ichuman lafa kaayaati ta hawaasummaarra walii galuu danda'a. Akka Oromootti ta qabsoodhaa yoo ibsoomne malee qabsoon biyya jirti. Nuti fagaattee wanni gargaaruun teenyeetuma yaadaan bakka walii qabamne irraa waan haasofneetuma chibbiisii yoo taate malee fagaattee maallaqa walii baatiif buusa walii miseensaa jechuudha. Kaan ammoo afaanumaan warra haasofti guddaadha. Hojiin kan jirree jechuudha. Sanuma qabatee akkuma waan qabsoo dhugaa sanis jiru wal diinoonfatee kana jecha waliin babaasaa jechuudha. Sannurraa hafuudha qabdi. Akka intala Oromoo tokkotti ani Oromoo addunyaarra jirtu hundaaf isiniif illee wanni ni dhaamu. Akka Oromoo tokkotti hawaasummaan jaaramuun gamnummaa cimina. If dandamachiisu taate ilmaan keenya hegeree boru as keessa jiran waan fakkii takka lafaa haayuudha qabna. Afaan keenya bakkatti baratan haa fakkeenyaaf iskuuluma tokko bakka jirtanii koominiitiidhaan jaaramtanii iskuula yoo barattan iskuula san keessatti afaan Oromoo barti ijoolleen walitti dhufti wal barti. Afaan keenyaan baratan amma ijoolleen gariin afaan Ingilishii kan akka gurraatti faamilii warra baratu jira warra ijooluma jajjabduutiin ijaaratan warra afaan Oromootiin dubbachuun barbaadnee jira. Hayyee inni kana ilmaan isaa akkam ta'an nu yaachisu qabaa jechuun inni kanaaf namni jaalatee nama keessatti dhabamu. Oromoo meeqaatu Habashaa keessa badee hafe irra dalagameeti. Kanaafuu akkas ta'uu qabnu akka hawaasummaa jaaramnee if dandamachiisu qabnaan isin carraa kana fayyadamee akkasiitii isinit dheeradhee galatoomaa ulfaadhaa warra gurbaa kanallee qubsiisee akka obboleeyyanii bira dhaabbatee silaa'uu biyya tana min dalagataa waliin dhibu. Dalagatee isallee biyya toltuuf rabbi haa godhuu fi faamilii dhufteellee rabbi haa fiduu fi maaf inni afaan beektan. Rabbiin biyya sii toltu siif haa godhuu. Abbaan keenya duuneeni jira Oromoota akkuma atamaan si duuba jira ifi dhaammotiin jiraadhu umrii dheeradhu biyya siif toltu siif haa godhuu naajiin. Isinillee Amartillee na yaamtu maleedha itti carraa isin kennine amartii teenya walliftuu teenya gara hedduudhaan qabsoo sabanaa guraa turte as dhiyaadhuutii dhaamsa qabdu hawaasa jiruu fi idil addunyaarra akkasumas Oromiyaa jiru kun dabalfatu siin jenna amartiin adeemsa. warri na affeertan kabajamaa ulfaadhaa bakka kanaatitti kanan hin argamne bakki inni argamu kan biraan jechuudha. Ilma goota keenyaa ilma gootichaa ELEMOO qilxuutu dhufee isa simachuudhaaf kunuun hundi keenyaa gadi baane
taane akkuma jedhameyyuu yeroo gabaabaa keessatti waan ta'e natti fakkaata malee Calgary keenya kana cufaa miti. Calgary keessa nama baay'eetu jira, hawaasa guddaatu jira. Haa ta'uyyuu malee immoo har'a simannee kana boodammoo qophii biraatiin hawaasni guutuun bahee akka qophii guddaa godhuuf abdiin qaba. Wanti biraa wanni jechuu barbaadu ilmi goota keenya dhufee as jira. Dhufee simannee illee manatti hundi keenya dallee caalchichuun irra jiru. Isa dhufe kanammoo akkamittiin gargaara, akkamittiin biyya barsiisna, maaliif bira dhaabbannaa, akkamitti qubachiisna kan jedhu irrattis wal mari'achuudha qabna. Gara biraatiin Oromiyaan ani waggaa 11 har'aa biyya dhaqeen ture. Waggaa 11 har'a gaafa biyya dhaqu Finfinneedhaan baane. Maaliif Finfinnee kan biyyiin dhaladhee guddadhee bakki itti guddadhee bachuu Finfinneerraa kiiloomeetirii 80 garuu kiiloomeetirii 80 san deemuu hin dandeenye waggaa 11 har'aa gaafa dhaqu. Maaliif ishiin onagii jedhanii na barbaadan. Kanaaf otoo deemee biyya dhaladhee hin arginan dhufe. Baran immoo waggaa 11 kan deemee barana gaafa dhaqu bachus dhaqee Bishooftus biyya hundumaa Oromiyaa keessaa kan fidetti deddeemee afaan koo dubbadhee saba koo hunda dubbisee ija babaaseen deemee bakka hunda ga'ee kana dhufe. Kanaaf ani dhiifama naa godha. Hin bilisoomnes hin jedhina. Bilisoomnes hoo bakka ga'u baanne bilisoomneerra. Namni bilisa ta'ee afaansaa dubbachaa afaansaa haasa'ee bakka fe'etti Finfinnee keessa deemtanii agartan hin gammadu. Kanaaf maaliif waaqa kana nu agarsiise, waaqa ifa kana nu agarsiises galata maa dhabsiisna. Bilisoomnee bakka hin geenye wanti feene hundi wanti qabsoofneef hundi yoo nu guutuu baatellee amma tokko ifaan nu dhufeera. Ifa kana immoo ofitti dukkaneessu nurra jiru. Warra achirraa hojjetu kanas hin qeeqinaa hin arrabsinaa. Waaqa tachi isaan kaa'ee Oromoodha, isaan ijoollee Oromooti, nutis Oromoodha. Oromoon immoo harka wal qabatee isattaan si fufuu irra jira malee isattaan irratti wal bira dhaabbachuu irra jira malee wal bira dhaabbannee wal qeequun nurra jiru maaliif argine hin gadda wanti hin gadda ta'e kun ija nu banuudha qaba. Kanaaf yaa Oromoo wal bira dhaabbadhaa, wal hin qeeqinaa, bilisoomnes hin jedhinaa, bilisoomnes bakka ga'uu baannee amma tokko ifaan nu dhufeera. Kanaafuu Waaqayyo kan dhufe kana bakka nu ga'u egaa kanumaan jechuu barbaada. Haasaasnis hin baay'isu ilma goota keenyaa baga nagaan dhufte hawaasa Calgary kan qophii kana qopheessitan galatooman isiniin jedha. Ani beektaa wanni dubartii dura aarseef ani kun miseensa isaaniiti yookaan anniisan. Kanaafuu an bakka isin hin jirre hunda miseensa keessan akka naadhaa dubartii amartii keenya galatoomii kanatti aansuudhaan obboleessi keenya tureen dhaamsa gabaabaa hawaasa isaatiif qabu as bahee akka dabarsuu afeerraa obbo Turee nu simannaa. ELEMOO QILXUU akkuma Oromoo biroo dhagaa guddate ELEMOO QILXUU akkuma Oromoo biroo akkuma nama biroo akkuma nama jiruu fi gaggeeffatu akkuma nama diinni isaa beeku diinni isaa ijoollee barsiisee qaraasisee sheekota adda addaa sadarkaa guddaan ga'uu hin danda'a ture. Jireenya ofiillee akkuma nama biroo jiraachuu hin danda'a ture. Garuu biyya gabrummaa jala jirtutti biyya haalli sun uummanni Oromoo rakkataa jiru sanitti ta'anii diinillee qara'uun qaraasisuullee jirullee jiraachuun gahaa mitii saba kiyyaaf biyya kiyyaaf waan kanaa oliittu isaan malee bilisoomuu qabnaa jedhee maatii isaa dhiisee jireenya isaa dhiisee
saba kana bilisoomsuuf waan namni namaa kennuu hin dandeenye lubbuu isaa saba kanaa kennee lubbuu qaalii isaa nuuf kennee akkuma qabsaa'ota biroo jechuudha. Bakki amma jirru kun haalli amma hamileen har'a bakka amma jirru kanatti nu qabnu haalli biyyattiin keenya har'a keessa jirtu sababa jaarri keenya kun namoonni akka Elemoo galtu lubbuu isaanii aarsaa godhanii qabsoo eegalaniif sababa saniif bakka jiran jechuudha. Hundi keenya iyyuu ilmaan Elemoo galtuutiin obboleessa keenya obboleessa keenya obboleeyyan kee bira dhuftee nullee nama akka keetii ilma Elemoo galtuu ilma gootaa ilma hayyuu biyya keenya dhufuu isaatiif obboleessi keenya nutti dabalamuu isaatiif hedduu gammanne. Manni Calgary kuni akkuma beektan yeroo dheeraaf qabsoo biyya keessatti deemaa jirtu qeerroo biyyaa wajjin haala adda addaatiin biyya keenya gargaaraa turre nama qabsiisaa turre. Calgary'n uummata gaarii biyya gaarii saba kee obboleeyyan gaarii bira dhufte si qubsiifnaa siin jedha. Kanarratti immoo tabiroo wannan jechuu barbaadu yaa Oromoo haalli biyya keenya keessatti deemaa jiru hedduu jijjiiramee hamileen har'a nu qabnu tun akkuma tanaan duraatitti biyya keenya karaa nagaa irratti garaa bal'annee tokkummaa keenya qabannee qabsoo biyya keenya karaa bilisummaa Oromoon barbaadutti akka Oromoon barbaadutti irree takkaan humna takkaan yaada takkaan karaa Oromoo tolutti akka deeggarru karaa sanitti akka oofnu hundi keenyaa akka walii gallu kan isiniin jedha. Obboleessa keenya immoo qubsiisuuf akkuma duratti obboleeyyan keenya jedhaa turan yeroo biraa waliif dachaanee sagantaa bal'aa goonee simannaa nama kanaan malu qubsuma nama kanaan malu ilma gootaa akka qubsiifnu isiniin jedha. Galatooma. Obboleessa keenya ture hedduu si galatoomfannaa kanatti aansuudhaan obboleessi keenya walii qabaan koree qindeessituu sagantaa kanaa Jaafar Habiibee akkasuma Najiib itti aansuudhaan keessumaa keenya kan karaa dheeraa qaxxaamuree dhufe simannaa obboleessa keenyaatiif jaalguutuun jidduutti argama. Wal duraa duubaan amma Jaafar Habiibeetu fudhata itti aanee Najiib itti aanee keessumaa keenya guutuutu itti aanaa jechuudha. Naaf keebala Jaafar Habiibeedha. Ani xiqqishu haasoo ofiin dhufe wanni na duubaatu hin tolle hedduu haasoo irraan jaabee taasifamaa hedduu galatoomaa carraa akkanaa argachuun nuuf carraa guddaadha. Hedduu gammannee obboleessi keenya dhufuu isaatiif isinillee akkana miidhagdanii asiin nu argamuu keessaniif hedduu galatoomaan isin jaa. Akka carraa ta'e Februaarii dabre Oromiyaa deemee ture naaf obboleessa kiyya gurmuun qabrii jeena kanallee dhaynee manguddoo gaafa isaan achi duulan achi turte jaarsa interview goonee viidiyoo san ni qabna. Wanni isin dinqisiisu akka mootummaan Hayilasillaasee akka mootummaatti osoo jiru meeshaa abbaan obboleessa keenyaaf nu qabu turan. Eega duulatti oolanii wareegaman booda meeshaa fudhatan isaanirraa meeshaa sana akka godhan hin qaban turan. Eenyu isaan garsiise nama Sumaalee tokko wajji tureen jaarsi achi interview goone san Sumaalichi isaan wajji duulamoo qabsaa'amoo maalinna laggi gidiisanii uummata keenya cinqeete isaan booji'anii deemanii isaan sanirraa kilaash kan akkatti opereet godhan bare soo isaatu waraana Hayilasillaasee kilaasha san garsiiseeru gartanii sammuun isaanii bara 50 dura bara dukkanaa san keessa asii Yemen deeytee Siiriyaa deeytee leenjii fudhattee Paakistaan deeytee Iraaq fudhattee eenyu amma Iraaq dhaqamee dhugaa himaa hin dhaqaa ati deeytaa obboleessoon deeytu bara 50 dura laale qaroomina uummata kanaa. Kanaafuu viidiyoo kabiraallee kan obboleessa keenya naafi gurmuun piroofeeshinaalii miti beektaa akkuma garree waraabnee dhufne ammoo piroofeeshinaalii kan waraabamee jira san isin garsiisna. Dubbii xiyyeeffatuu dura obboleessa keenya Abdii Barruu ilma gartee jeena keenyaa yaadatee ispoonsara nu godhee asiin nu ga'uuf
bakka jirtutti galatoomii jaani kanaan qabaa itti galatoomaa Tala videoon xiqqoon sanii qophiidha. Viidiyoo kana kireeditiin nu biraa miti. Nama biraati professionaalii maqaa isaa handa'u isaa waraabee nu liqeesse keenyaa miti. Ammoo ilma Elemootu as dhufennaan dhimma abbaa isaa sanii fi isin erga jee edda nu erge akkasin nu ilaalaa galatooma. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين يا رب شهداء خير تقول يا رب شهداء أول يا رب جنة غني يا رب ولا عذاب الراجح والتبت يا رب ولا جنة بنيف يا رب نوما عروس هذه الريبة قلت عروسها يا رب قريف يا رب يا رميف يا رب وان نتي وإن إردتي وريقمتنا يا رب بكان نوغي يا رب بكان نوغي يا رب بكان نوغي وعلى ذلك بحق الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله نمجمد وأيقو نفقل إلما قلتوخا قبصو أمة إساتي فوريقمي قبري إسارة نفني أسيت دعائي قولي في رب رحمتها قلوفي أكسمت قليا قيا ست دبرني هاي قام كثرتي تانا يدري جان أرسل بكلاتو أسجرا إنيس وان ستة أقامي في حالة جرورتي واجو جنة. Tole gaariidha baga nagaan walwaanuu guyyaa seenaa qabeessa kana geenyeen isiniin jaa wanni jalqabame silaa'u numa xumuramti qaabsoo hadhooytudha kan gaggeeffamaa as gahame warra akka saafaatti dhabne qaabsoon hadhooytu robbaa jennu nama jaalattu nama ibduratti ilaaltu nama irratti abdattu nama jabaadhatti dhabda warra akka saafaadha kan jalqaba qaabsoon fudhatte jechuudha. Kana akeeka isaa sanarra galmaan gahuudhaaf jecha hundi keenyaa'u isaan mofaana qaabsoo kana gaa wal duraa duubaan adeemsa as geenye akkasumatti amna dheeraa kana keessatti warreen akka jaalallee qilxuudha kanneen wareegaman goleellee Oromiyaa keessatti bakka hedduutti reeffi isaanii gaa awwaalame kanaaf gaa amnitii qaabsoodhaa akkasuma wal awwaallachaatuma kan hafe walitti hafaa fuuldura qaabsoo deemsisa kun ogaarraan tana waan isaan nu jalqabanii nu taraaransan asiin geenye jirra qeeroo arraan tana qaabsoo finninsitana waan isaan jalqabaniititu arraan tana firii tana argamsiisee jechuudha. Ilmaan inni akaakoo ta'uuf arraan tanatti kan fuudhee qaabsoo tana arraan tana fuulduratti deemsisaa jiru. Kanaaf ammallee gaafiin uummata Oromoo hin deebine guyyaan itti xumura argattu guyyaa gabaabaadha tokkummaa keenya jabeeffannee yoo hojjenne xumura itti ni goonaa jechuudha. Fayyaa ta'aa galatooma. Ayyee jaalladhaanis waan itti dabalu jaalalleewwan qilxuu jechuun waraana bilisummaa Oromoo isatu bu'uurse. Waraana bilisummaa Oromoo arraan tana addunyaarratti beekame uummata Oromoo bilisoomsuudhaaf qabsaa'ee inni tokkichi jalqaba wareegame deebi'ee immoo kumaatama wareegaman isatu nu bu'uurse jechaadha. Kanaaf ELEMOO qilxuu kan yaadannu waan guddaan waraana bilisummaa Oromoo kaarraan tana uummanni Oromoo ittiin boonu waraana Oromooti waraana kiyya jee ittiin dhaadatu isatu nu bu'uurse jechaadha. Kanaan isa yaadannaa. Kanaaf ELEMOO qilxuu arra qabsoo uummanni Oromoo miliyoonaan jalatti hiriiree akeeka arraan tana bakkaan gahaa jiruu fi xumura ragee kanallee kan warreen bu'uura nuukaan keessaa tokko waan ta'eef uummanni Oromoo nu hundi keenyaa isa galateeffannaa jechuudha. Kanaaf walumaa galattuu bakki kun fuulduras bakka seeraan nuu taati bakka uummanni Oromoo hundinuu dhufee ilaaluu fi bakka seenaa uummata Oromoo seenaa waraana bilisummaa Oromoo seenaa qabsoo Oromoo irraa baratu nuu taatii jechaadha.
dura rabbi rahmataa godhuufi jannataan isaan haqananiisu jannataan isaan haqananiisu warreen naannoo tanatti isaan wajjin kufe hundumaahu rabbi jannataan haqananiisu nama shani tokko isa tokko Ahmad Taqiidha tokko Sheekh Jamaale tokko Mahdiidha tokko Suleymaan isaan kun hundinuu gaalola kanarratti kufan ELEMOO kun nama of kennaadha haalli isaatilleen haala hedduu nama dhiyeessu namni kun nama biyya Arabatti sooressa ture haa ta'u soorummaa isaa san qabeenya isaa san hin laalle ummanni kiyya bilisa ba'uu qaba jee qabsoo hidhannoo bara 1973 kan akka bu'uureffamtee eegalamtu warri godhan keessaa tokko jalqaba isaan nama hedduudhaan eegalanii dura jaarraa faat eegalee innis itti dabalame biyya Suuriyaa keessatti kan eegalamte jaaramuun adda bilisummaa Oromoo kan jedhamu kun maqaan labsamee har'a namuutu maqaa kanaan dhaadatu namni dura lafa kaa'ee jaarraa faadha jaarraa isa warreen akka isaa Sheekh Abubakrii kan keenya tokko namni hedduudha isaan kuni marraa jalqabaatiif namni 41 Falastiinitti baratee achirraa biyya seenuudhaaf karaa Somaaliitiin akkuma dhufanitti waan mana hidhaa galaniif ELEMOO kan silaa duubaa waan qindeessu qabeenya qabaachuudhaaf uummata Arabaa keessatti beekamu karaa dippiloomaasiitii fi karaa siyaasatti illee nama cimaa waan ta'eef isa achitti dhiifatanii akka duubaa waan qindeessuuf yeroo jarri wareegamu efa isaan wareegaman akeeka isaanii kana galiin gahuu qabna jedhanii isaa fi Yuusuf Bakar amma Jarmanii jira namni itti aanaa isaati isaan wajjin of qindeessanii karaa asabiin seenanii Finfinnee dhufanii achirraan carcar kana seenan ELEMOO humna jalqabaa nama 12 wajjin qawwee bordoddee fuudhamee namni sossoosaa ture namni dursaa ture mataan tuutaa isaa itti aanaa mataa tuutaa ibsaadha ture wanni ibsaadha jedhama Yuusuf Bakar maqaan isaati humna kana uba qindeessu namni tuuta sadii qabnaa sadeen kana keessatti inni mataa tuutati yeroo sunsumaan yeroo wardiyaa eeggannullee sunsumaan teenyaa sunsumaan quban nama humna isa jala deemu kanaaf nyaatallee godhu kan immoo lolas qindeessu kan immoo harka isaatiin hoggaa hundaa daqiiqaa laaqee mulawwaa kana namni keenya hoggaa isa waa hedduun beeku harkaan nu godha akkasitti anuu isa jalatti hin baran nama of kennu nama of jijjiiree osoo nuti bakka kana jirru waachuu dhaqee ummata amaatiin wajjin taa'ee waan isaan dalagan laalee biraa deemu nama qotee bulaa fakkaatu nama haala of jijjiiruu danda'u ture jechuudha. Kanaaf inni fakkii guddoo nama Oromootiifis ta'ee nu wajjin warra waliin jiraannulleef tahee egaa kunoo dhiiga isaatiin qabsoo tana bu'uureessee inni nama dura wareegamee warra hoogganoota keessaa nama wareegamee yeroo sanitti inni wareegamuun qabsoo Oromoo yeroo gabaabtuuf of duuba deebifte. Haa ta'u firii hedduu dhalchite. Firiin sun osoo hin dhaabbatin har'a geesse. Kunoo har'a nuti qabri isaa gubbaadhaa awwaala isaa gubbaa dhaabbannee galata Rabbii fi isa of kennee qabeenya isaatii fi lubbuu isaatiif uummata Oromootiif dabarsee galanni isaa jannata Rabbiin isaa haa godhu jenna. Jannataan isaa qarniisu jenna. Ilmaan Oromoodhaa hunda karaa gaarii tullee gaarii taraaree fi jannataan haa qarani. Goota kufee ka jiru caalu himee yadiinaa diree jalaan bisee lubbuun dogoortan malee seenaan jiraatoodha ELEMOO yoomillee har'allee hojii teessanii nu waliin jira jiraatoodha yoomillee buuru isoo boruudha tiyyi diinaa diree kibotti hambisee guutamaa hawaasiis tiyyi diinaa diree atafalla hambisee goota kufee jiru caalu ifee tiyya diinaa diree ELEMOO kentuudha aroora baata hambisee hin kufne ELEMOO lubbuudhaan jira hojii teessanii nu wajjin jira goota kufee ka jiru caalu ifee tiyya diinaa diree jalaan bisee seenaan jiraatoodha yoomillee
lubbuun dabartan malee ara seenaa elemoo yaadannee kan nuun jiru warri asitti agartan kan nuun jiru qabrii elemoo qixxuura waliin deene ta'uun deebii tabakkalchaa akkasuma naannoo dabbasootti qabrii nama 36 fi tanam 6 laallee seenaadhaan barreeffannee bira hundee taara dirreebbaaf nuufi ka fuuldura dirreebbaa. Saniini warri duraan waldaa xir'ootii fi waldaa irraa haale madda sanirraa halkan roobni bakka sanitti akkamaa nutti roobe lafa san immoo ganda guddaa jira ganda amaaratu keessa ta'a achitti rooba nutti roobee hoga lafaa kaanu saree wacce sababaa saree wacce saniini warri duraan waldaa xir'ootii fi waldaa heebanoo jedhanii leenni kun lamaan walitti deemu jira yeroo achi ga'amu warri weenne nu arge warri booketis waliin lallabee akkasiin isaan yeroo san bu'anii faanateen jala kaan nuti immoo lafti horofaa namoonni kunis nama magaalaa dhufe lafti dukkana oduma deemnu asitti nutti bari lafti xiqqoo adda hiituudha xirroo fi asittuun haroo rabaa jidduu fi xirroo jidduun lafti xiqqoo adda hiituudha osuma deemnu gara bariisaa dhufnee cinaadhaan bakka amma qilxuutu guddootu as jira gaafa sammaa qilxuutu natti mul'attu lafti tun hundi qajimaadha gaafas cufaadha. Qilxuu san jala isaanii goojjoo takkaa jira Ahmad Taqii faachi qubsiifne Ahmad Taqiidhaa fi Musheet Jamaali Korneel eenyu Sheemaati jedhamee Korneel namtichi isaan sadeen san haa huccuu qorfatanii jennee bakka sanitti nuti waan qaamni keenya haphii ta'eef dafnee wajjin gaara qabanne itti jalas qabanne akkuma hirkannee gaggamne hogaa hirribaaf ol kaanoo xiqqoo lafti iftee eda faantee jala dhufanii jala marsan amma anumaa tura xiqqaadha ka'een fiigee jaran kaasa jechuun gaddaku jarri marfamee jira warra qoobii safii tanaa mataraa qaqqabanii chokkosii kanatti dhadhaabanii dhaabbatan qawwee fudhadheen dhayine irraan of duba deebi'e hogaa tana mucaan tokko asan birashuu jennaani qawwillee mataan beeku lafa qabadhu nu eegi jennaan qawweetti dhukaasee jarri jara marsee sakatta'aa ture rasaasan fixe yeroo kana nama ol dhufee qawwee fudhannee jarri rasaasaa dhaga'uudhaan illee waan na duraa hidhatanii qawwee lafaa fudhadhee asi qaqqaceellee amma battala seennee cinaan gara mirgatti karaa booketti amma lafti midhaan waliin dhaabbataa taakkiyyaan gara olii gama baate taakkiyyaan teenyammoo gara na gaggorte elemoo nu jidduudhaan akkana gaseene lafti hoggaasan maasii warakkaa lafaatiin qonna maasii diimtuu tanaa jira tana keessatti warri ganama ilmaan dajanjanii nama sadii warri wanni hundeefaa fixe oi mucaa tokko gama sanii goojjoo qaba elemoo isa sallaale warri nama nuqoo qabaa tokko biraatu ija sallaale sun akkana jennaan ka'ee fiigi mucaa tokko hordofaa jennaan inni amma warra qumbiiti isaa wajji fiigi nuti amma xarafa kanarra gaffiigi boqqoollu mu keessa waliin beekaa hoggaa gaddeemu lafti nu dura banaa ta'uu waan beeknuuf amma kottaa jeeta meeshaa sana biraan deemnu jee warra kaan ol deebisee amma qilxuu tana jala qabanne nuti warri bookee gama qabate elemoo raasaa keessatti amma akka gabbaatti ilmaanummaan dajan sun dhawan dhooyinan shurraaba ofitti maree gachiise amma mucaan hordofaa kun bira jira hoodhu hidhannoo tana bahi ati na baasuu dandeessu ati lubbutee baafadhu jeen amma gaa mucaan kun ka'ee biraa fiigee boqqolloo keessa seenee harka kanaa dhadhaabamee bakka lama bocortee ati humaan gooni inni ni bahee jara gamaa sanatti dabalan warri guyyaa guutuudhaa ole warra amalaan hirkata gamaa sanirraa mucaan Suleiman jennu ta'a kumaandoo ture Falastiin fi warra Suuree warra Kooriyaatu barsiise isa santu gamaa elemoo gargaaraa ture gobara hatee bisa elemoo as ciisee bakka ciisu tanatti hidhatee wagga ciisu gurbaan gubaraafar mataa lafa kaaya alma ilmaan zajan kun fiiganii zarraf jedhee qawweerra hiikkan na jedhee as fiigan ni dhaye hoggaa kana dha'u obboleessinis ka'eetti lafaanu taane zarraf jedhee ni dhaye kanas kan sadaffaa ilma isuma isaatu ni dhaye kanas amma lafa qabata ciisanii qawweetumuu eegalan osoo isaan qawweetuman warra ciisosoo hunda ka gama jiru immoo tokko tokkoon dhaawaa ture booda fatroon dhufte fatroon meeshaa gurguddaa dha'u eegalan gara kana gama hoggaa kan amma Dimotfori, atau warni isaan dhufaniin matayyaas isaan dhufaniin bakii irratti fe'atanii dhufan isa kana gaara kanatti ol qabanii tuman gaara kun akkana jiru mukni ol ka'ee waan jiruuf gamaa gamanatti cufaa fakkaata kana keessatti amma
kun namni laala qarreetti qofu nyaana jedhaa basan jala jira mucaan amma dirree kana keessatti dhawu dhagaa tokko achi jira baasan kanya lafti tun daggala mucaan hin beeku lafa qarree tana qabateeti isaan dirree keessatti gallaala achi dhawaa ture innis warra faxirootunis hogga isheen sosooti numa dhawaa boodarra elemoo kota kan kennaa jenna amma jarri faxirootun gama tooftaadhaan itti deemtee jalatti dhiyaannani kota jenna amma inni rasaasa fixatutti jira rasaasa qawween isaa rasaasa fixattee bombii qofa qaba qawwee achi darbee kottaa jenna yeroo tana marsanitti as deeman qawwee darbinaan amma nama torbaan isa gubbaa dhufan inni bombii akkasii qabate warra isa gubbaa dhufe hunda fuuteeti fixxe nama torbaan ni dhume elemoo bifa saniini lola hanga sa'a shan akka sa'aatti biyyattii sanatti ganamarraa kaasee hanga sa'a shanii achuma isaasan keessa ciisee lolaa ture warri kun amma warri goroo gamaatis achi adhaa'u kun warri kun gamanarraa yaa'u manni nacilabashee kunii fi warri amma poolisaa kunii fi kunutti asiinis gadi madhoone gamaanis gadi madhoone hadhaa'e hundaa qomoo keessa dhoone namni kun akkanatti yaa sumatti ol yaa siraachi yaa'u madhoone gaddacha ni qabata ammas deebee dacha guyyaa guutuu akkasitti oole booda warri bookeedhaa sun gurbaan yeroo faxiroon dhuftu san hanga dhawu dhawee rasaasa fixate innis of dhaye innis ni dhaban Suleyman of dhaye sana booda toora sa'a 11 fi walakkaa rasaasni dhaabbate amma booda kana tumuu eegalan hanga sa'a 12tti rasaasumatti tumamee booda bakka san dhaqanii fuudhanii amma guyyaa kana sa'a lakki elemoo sa'a 5 hanga walakkatti lubbuun ni jiru yeroo san kan inni jarane irra dhufe kun ammoo hanga sa'a 7tti dhawaa ture isaan sa'a 7 kaasanii hanga sa'a 3 lafuma sanatti tumaa turanii jechuudha itti sossoone asrii hanga sa'a 9 akka Itoophiyaatti rasaasumatti tumamaa ture gooroon tun naannoon tun guutuu rasaasuma dhaamu gaara san gubbaa rasaasuma dhaamu asiis iddita kanas gooroo tanas hunda rasaasuma dhaamu haa ta'u yeroo sa'aanii gara sa'a 11 gahu amma warri gamarra bahe warri karaa bookee bahe achi lafti doon gala bahe duuba bahe karaa dhungatatti gabbahe nuti amma nama jahaanas turre qawwee 3 qaqqabsiisetan 2 of duuba ol qabsiisee ture namni kun kana qawwee harkaan qabne meeshaarra nama 2 of duubatti ol qabsiisetan nama 3 gara gatii kanatti qabannee kana dhawaa ture jaraa irra nu jira jennee edaa isaan yeroo qawween guddaan sun dhaawamu baafatan meeshaan duuba nuti nu duuba namaan nu jira jennee yeroo ganuu kan daggala asiin nuti dhufan gamarra baanii jala sura jedhamnaan duuba naannaanii muka kaleessa gad dhufanii meeshaa gubbaa dhaabbatanii zarraf jechuu eegalan nuti asii warra asii irratti dhaawaa jiru warra asii nurraa dhaabbatee nuti hanga nu bira gadi isaan dhoobe amma namuun jiru jedhanii deeman yeroo isaan dhufanitti gaama numa gubbaa dhaabbatan numa kuna hoggatana zarraf isaan dhageenya ol kaanee golaa nu meeshaa deenya hundi dhufatamti eessa jala kuti amma ka'aa jala kanan qajimaa hamaatu jira boqotan wali dhaabbata hanga gaara kanatti ka'aa jennaan jala ka'uu jira maqaa biyya leeja cabsaadha gaafase ka'eetan dur ajale qajimaa kana dugugaa na jala kana hamma bishitii motii fi gurbaa abduu qaadir jennu tokko ijoollee warra baaleeti akkasitti nuti gaara kana ol baanee jarri sachi labu bukutee qawwee guyyaa san nurraa fuudhamtee gabaabduudha namni nurraatu illee nama 5 tokko hundee fi Amataki, Sheikh Jamal, Mahdi, Colonel Mahdi, Matola Qada Suleiman Sani, nama hagan. Tokko kaahin jennaani qawwee mulaatu raafuun isaanii itti kennine shiftaadha durinni warra konyaati lamu. Somaalee dhallee afaan Somaalee kanallee nama yookaan. Isa suni kophaa bahee isa ciisee qawwee dirgodoo harka kana cabsanii inni harka diina bu'e. Akkasanii namni sharasitti nurraa wareegame jechuudha. Sana booda immoo warri kun qawween guyyaa san nuti qaqqabsiifne tan duubaa baddee biyyatti galtee booda maaratti kennamte qawwee 2 Hasan Ibrahimti fi Abdullah Ilmoo jennaan isaan sun baadhaan nuti akkasii baanee asiin wenne busoituu dhaynee achitti mana Amadee Muhammaffaatti meeshaa teenya awwaallanne achi turre achirraa baane haalli lola sanitti akkas ture haalli elemoo argitee itti lolaa turse akkasi hanga sa'a 11 dirree san keessatti kophaa lolaa ture. Jidduutti dhaabuudhaaf dhiifama guddaa isin gaafanna. Seenaan Elemootii fi gootonni isa duraatii fi isaan wajji jiran har'a guyyaan guyyaa ilma Elemoo ta'e malee osoo
ilmaan gootuwwan keenya kan biraatis ta'ee salmarraa haasofna. Warreen waliin turan jechuudha. Warreen qabsoota waliin eegalanii karaa bilisummaa nuusaa kan seenaan Elemootii fi warreen waliin turan kan Somaaliyaa harka bu'anis kan Elemoo wajjin cabsanii seenanis kan isaan goota qabsoota irratti wareegamanii fi hangamaa wareegamaa jiranis himamee jiru. Seenaan Oromoo bal'oodha. Sagantaa dhiyaatutti gaggabaabsinee dabarree seenaa kana guyyaa tokkotti haasofnee Finfinnee keessaa bahuu dandeenyu. Akkasuma abbaan keenya Sheekh Qaasimillee kan namni qaamaan beeku hojiitu argama. Innis booddaan itti nuuf dhiyaata. Najiibii fi guutuun daqiiqaa gaggabaabaa naa qusattanii ergaalee qabdan hawaasa kanaa dabarsitanii asitti isin affeeraa hawaasa keenya dhiifama obsaan sagantaa kanaas walitti murannee eebbaan akka adda addeen nutti isinitti dhaammannaa obboleeyya keenya naa dhiyeessaa Najiib naa dhiyeessaa. Galatomaadhaan jalqabarratti ilma goota keenyaa Elemoo Qilxuudhaa Abdulfariin bagana gaaffitan jedhanii. Itti aansuudhaan akka sagantaatti seenaa Elemoo Qilxuu akkan dubbisuu fi kan naaf hayyamame haa ta'u garuu akkuma jaallee dhugaasarraa dhageessanitti namni jaallee dhugoomsarraa waa'ee Elemoo Qilxuu beeku ni jira natti fakkaatu. Jaallee dhugoomsaan waa'ee nan dubbachuuf deemu kana hundi dubbatee jira isinitti caqastanii jirtanii. Kanuman akkuma barreeffamte irraa gabaabsee isiniif dubbisaa gurra keessan gaafannaan isiniif jaala. Qabsoo bilisummaa kan xiqqaa fi guddaan lammiin Oromiyaa bahaa dhiyaa fi kaabaa fi kibbaan bilisummaa yookaan to'a jechisiisaa diina dhaabaa dhaabbata waakkachaa turte buureessuu irratti qabsaawaan qoonni isaa hundaa oltee Elemoo Qilxuuti. Maqaan warra Elemoo Moggaasan Hasani abbaa isaa Ibraahim Umarii fi haadha isaa Aayishaa Ahmad irraa baha Oromiyaa godina Bareentumaa Hoonyaa Gaara Mul'ataa Aanaa Qarsaa ganda galaan Harraaree Bululoo keessatti argamutti toora bara 1936 keessa dhalate. Elemoo toora bara 1956 magaalaa Dirree Dhawaa seene. Jireenyaaf dukkaana nama Haaji Umarii jedhamu miindoo. Gama biraa hogganoota kaa'immanii keessaa Abubakar Muusaa waliin qunnamtii addaa horuun hawwisoolee afran qalloo diinagdee fi yaadaan tinnisaa nama ture. Elemoo hawaasa guddaa bira kutee Haaji Umarii malees naaduraa sooreyyii magaalaa kanneen meeshaa jumlatti irraa bituu fi warra akka Sanforsaa fi Saalim Abubakar biratti hedduu jaalatan. Haaluma kanaan daldala isaanii kan adan jiruuf isa qaalimatanii Dirree Dhawaa irraa akka gamas sossoobu amansiisan. Akkasiin walakkaa bara 1963 kara adan sossoore. Elemoo akka bubbulee biyya bareen dargaggoota biyyaa kanneen dhaaba maqaa adda bilisummaa uummataa yookaan NLF jedhamuun gabroomsaa ifirraa kaasuuf qabsaawaa jiraniin wal fudhatee yaadaa fi diinagdeen gargaarutti seene. Deeggaraa NLF ta'uun Elemoo Falisxiinota bilisummaa biyya isaaniif qabsaawan waliinis jaala isa godhe. Isaan malees Elemoo qabsaawota adda bilisummaa Eertiraa ELF waliinis wal'aansoo isaanii hordofaa ture. Gama biraatiin erga adan dhaqee namicha tokko hammee irraa fuudhee achumaa biyyatti hafe irraa maallaqa isaa barbaada Finfinnee dhaqe. Namichi mi'a liqeen irraa fuudhee achitti hiisee Elemoo warra biyya alaa keessatti mootummaa dura dhaabbatu jiru jechuudhaan badii jettuun akka qabamee hidhamu godhe. Mootummaan Haayila Sillaasee Elemoo keessaa waan beeku baasuuf akkuma mana hidhaa naqeen karaa danda'u hundaan tumee cafaquudhaan waan keessaa baasu dhabnaan Elemoon maallaqa isaatiin namoota mana hidhaa hordofaniif maallaqa harkannaa hidhaa keessaa if baasee adanitti deebi'e. Egaa adanitti deebi'ee kaa'imman Oromoo kanneen qabsoo bilisummaa jalqabuuf fedhii qaban biyyaa baqatanii Somaaliyaa keessa jiraachuu dhageettii faana dhawee akka mirkaneeffateen qunnamuuf karaa Maqdishoo imale. Achitti jaarraa abbaa gadaatii fi sabboontoota biroo kanneen wallaansoo qabsoo bilisummaatiif qophii ta'anii walitti dhufe. Elemoo jaarraa abbaa gadaatii fi sabboontoota biroo kanneen fedhii qabsoo bilisummaa
akka isaa qaban waliin marii godhaniin akkaataa yaadaa fi if dura itti tarkaanfachiisan irratti mala tarrifatan. Elemoo hojii adda addaa fudhatee fiixa baasuuf adanitti deebi'e. Ji'a 3 booda haala sabboontoonni Somaalee keessa itti bahanii fi adanitti leenjii tooftaa lolaaf itti baratan qopheessee akka adan seenan godhe. Yeroo kana keessa warra tooftaa lolaa barachuuf adan seenan Elemoo fi sabboontoonni Somaalee adan irraa dhufan kanneen Yamanii fi biyyoota adda addaa irraa dabalaman waliin tooftaa lolaa barachuuf mooraa leenjii Filisxiinotaa tan adanitti argamtu seenan. Jaarraa abbaa gadaa tooftaa lolaa biratti tarree loltummaa fi hoogganummaa akka baratuuf gama mooraa leenjii waraanaa tan Filisxeen Suuriyaa keessaa qaban dhaqe. Akka barnoota barbaachisu fixeen adanitti deebi'ee miini waraanaa kan argame akka naannoo san dhufeen warra leenjii barnoota lolaa fixatan keessaa qabsaa'onni 36 hara Soomaaliyaatiin Oromiyaa seenanii qabsoo hidhannoo bilisummaa tan uummata Oromiyaa jalqabuuf hoogganummaa jaarraa abbaa gadaatiin dooniin bahara diimarra adanirraa karaa Soomaaliyaa sossoohan. Qabsaa'onni 36 seenaa qabsoo bilisummaa uummata Oromiyaa keessatti qeeroo ganamaatti beekaman gaafa biyyatti deebi'uuf murteeffatan hojii fi hariiroo biyyoota alaa keessa jalqabamte isa caalaa kan fiixa baasu hin jiru murtii jettuun Elemoo diduu akka adanatti hafu godhan. Qabsaa'onni qabsoo hidhannoo bilisummaa uummata Oromiyaa jalqabuuf leenjii lolaa fudhatan karaa biyyaa sossoo'an. Somaalee keessaan biyyatti hulluuquudhaaf tattaafanni godhan milkooma dhabe. Amni doonii qabsaa'ota qeeroo ganamaa iddoo tilmaammatan irraa meesitee halkan dukkana malkaa bulloo har jedhamtu Tanzeilaa fi Barbaraa jidduu jirtutti geessite. Achitti ganama isaanii hirriibaa hin ta'in waraanni Somaaleetiin marfamanii eega dhukaasni itti banameen booda manaan harka isaanii seenanii mana hidhaa dheeraa jedhamutti darbaman. Elemoo dhimma kanaaf bakka bu'oota waajjiroota mootummoota Arabaatii fi biyyoota qabsoo bilisummaa gargaaran waliin hariiroo uumuuf Iraaq, Kuweet, Ordonii fi Libnaan akkasumas Suuriyaa fi Misira keessa deddeebi. Tattaafanni Elemoo maqaa fi seenaa Oromoo gurra mootummoota hedduu naqe. Elemoo harhaaniin qabsoo hidhannoo bilisummaa tan uummataa Oromiyaa jalqabuu irratti marii godhaniin warra kaayyicha hojiirra oolchuuf fedhan waliin biyya seenuuf murteeffatan. Yeroo sanitti Elemoo qabeenya gaamalees haadha warraa Ammuun Umarii fi ilma isaa kan maqaa Kallachaa Abdul Kariim muggaaseef intala isaa Hanaan tarree fudhalatte qabaachuu ture. Qabsaa'ota waliin biyya seenuun murteeffatan. Waliin mi'a waraanaa hamma dooniin deemuun dandeessu fe'anii adanirraa ka'anii malka Asabitti tarkaanfatan. Achirraa lafa uummata Affaar keessa lolanii hawaasa isaaniitti fullahan. Kanuma gama xumuraa irratti haala inni itti wareegame kana jaalala dhugoomsa irraa dhageessaniiti jirtaniin hedduu galatoomaadha. Akkaan sillaan horatti waaranii sun teessanii dubbii teessan amma bareetiin jira. Amma dubbii teessan nama dhugaatti bareedina maaliif jaa nama tokkotu ta'ee fudhanii qabrii nama geessanii qabrii qotan osoo qabrii qotaa jiranii roobni roobe. Namu rooba baqate. Jarjaraan namaa dura dhufee osoo qabrii haadhu jiru hoon gubbaan dhufee itti gasseetu. Ofuutti seenuu keessa jiru qaqqabu godhee oolu. Mirrabbi hojjennaan naamiti gubbaa jiraa jeerii. Amma dubbii teessan argeetiin jira. Akka guutuus dhageeffachuu dandeessanitti, akka sheeqaasiinis dhaga'uu dandeessanitti, akka anallee dhaga'uu dandeessanitti hiraatas nyaadhaa, shaayis dhugaa, gatteenyee abbaan keenyaas haasawaa bal'aa nuu qaba. Akkasuma guutuunis dhaamsa bal'aa nuu qaba. Obboleessi keenya keessummaan keenyaas haasawaa qaba. Hadaraa nam tokkollee hin deemina. Sagantaa mimmi'ootuutu booda jira. Kanaaf hiriira nagaa, nyaata nyaadhaa, bishaan dhugaa, buna dhugaa, shaahii hiriira nu dhaabbadhaa keessummaa nu dursaa daa'immanii fi haawwan itti aansaa akkasitti teenyee haa nyaannu galatoomaan isin hin jaa harka haadha waa taraatan haawwan nyaataa haa galatooma.
Adamura benem abun BBC. Dhaggeeffattoota miidiyaa BBS sagantaan keenya amma itti aansuudhaan sagantaa irbaata waan ta'eef iddoodhaan addamurraa nuuf kolchaa isiniin jenna.